Ashama harka fuuni kabajamtootaaf jaalatamtoota miseensota waldaa dargaggoota caffeetii fi akkasumas hordoftoonni caffee miidiyaa taatan martu keessan nageenyi keenya bakka jirtan hundatti isin haa qaqqabu jecha guyyaa har'aa guyyaa ergaa addaatii fi akkasumas wanta jiran hunda isaanii isin biraan ga'uudhaaf dhiyaannee jirra. Egaa akkuma beekamu waldaan dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigala akkaataan hundeeffama isaa jijjiirama barii ijaaraman keessaa waldaan dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaa isa tokkodha. Erga hundeeffama isaa 2012 irraa kaasee jijjiirama barii mirga ijaaramuuf, mirga hojjechuu, mirga walitti dhufuuf, mirga waliin haasa'u, mirga walitti qabamuu fi mirga wanna hojjechuu barbaannu martuu isaatiyyuu hojjechuudha seeraaf heeraan labsii 985 muraa 2009 jalatti hundaa'eetiin erga nuuf eeyyamamee fi akkasumas mirga sabaaf sablammoolee duraan qixa qabnu akka qabnuuf gaafachaa turree fi dhabne san erga deebiin nuu laatame asitti waan hedduu keessa dabarree hojjannee galtii gurguddaa fi akkasumas dargaggeewwan keenya ilaalcha xiinsammuu isaaniitti irrattis hubannoof barnoota miidiyaalee adda addaati irratti kennaa dhufuun isaanii beekama ammas kan itti fufu ta'a. Dargaggeewwan haala adda addaati keessatti galuudhaan burjaaja'ina adda addaatiin babbadaa jiraachuun isaa baay'ee nu yaaddachiisisaa dhufee jira. Yeroo ammaa kanatti dargaggeewwan umurii isaa waggaa 25 guutuu barumsa irratti dabarsee qulqullina barnootaa dhabiitiidhaan waan adda addaatiin dargaggeewwan keenya haamileen isaanii tuqamuun isaatii fi akkasumas haalli biyyattiin itti jirtuun wal qabate dargaggeewwan baay'een isaa miseensotuma keenya keessaa cinqama keessa galanii jiru. Ministeera barnootaatiin wal qabate yeroo ammaa kana keessatti haala deemaa jiru fooyyessuun fi xiinsammuu dhaloota irratti hojjechuudhaan rakkisaa waan nuti ta'aa jiruuf haala ittiin deeggarree ijaaruu dandeenyus rakkachaa jirra. Sababni isaa dargaggeessi galeefiitis oduun galiiniifis bitaatti galeetis ta'e rakkoo addaa keessa waan jiruuf mootummaan kana dafee hubatee xiinsammuu irratti hojjechuuf haala nageenyaa cimsee olaantummaa seeraa akka kabachiisuuf waamicha keenya dhiyeessaafii jirra. Kana malees waldaaleen hojii gamtaa addatti ilaalamuu kan qabnu osoo addatti hin ilaalamne waldaaleen hojii gamtaa tajaajilli isaanii ummataa fi gaachana mootummaa ta'ee otoo jiru waldaalee irratti dhiibbaan adda addaa uumamaa jira. Waldaaleen hojii gamtaa akka labsii 985 muraa 2009tti hundoofnetti deeggarsii fi gargaarsi adda addaa akkasumas maallaqaan isaa ta'u haala mijeessummaanis lafaan isaa ta'u iddoo daldalaatinis amma fedhii keenyatti fi barbaachisaa ta'eetitti nuuf hin taasisamne. Akka taasisamuufis waamicha keenya bulchiisa magaalaa Finfinneetiif han dhiyeessinu ta'a. Waldaan dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaa shororkeessa xaafiidhaan wal qabatee 2015 gaggeeffamuudhaaf ture irratti haayya dureedhaan adda dureedhaan gahee leencaa taphachuun keenya ni beekama. Yaa ta'u malee riivoongi fandii yookaan liqii naanna'aa kan jedhamu amma ta'e isaa nuu kennamuudhaan hojjannurrees haa ta'u malee kan hojjanneef galata hin arganne waan ta'eef beekamtii ariitiidhaan nuu kennamee dubbiiwwan jiran ariitiidhaan akka nuuf salphisu warreen dargaggeewwan utubaa biyyattii ta'uu hin hubanne ummataa fi mootummaa jidduutti garaagarummaa bal'aa dhuumaa jiru. Misooma hojjanne keessa mana barumsaa burqaa waayyuu sadarkaa tokkoffaa jammoo tokko irratti kan jiru guutumaan guutuutti gibbii isaatii fi haaromsa isaa hojjannee guutuu isaa kenninee jirra. Lammaffaan warreen harka qalleeyyii hojjettoota mootummaatii fi akkasumas rakkoolee adda addaa keessa warreen jiran qaqqabuu fi deeggarsaaf gargaarsa gochuu irratti waldaan dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaa haala dureedha. Kana malees cidii itoo jedhamee kan moggaafamee fi miidhagina magaalaa Finfinneetii irrattis hirmaannaa addaa goonee jirra. Waldaan dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaa umuriin isaa waggaa 3 fi 4 kan hin dabarre ta'ullees manneen barumsaa magaalaa Hamboo keessatti mana barumsaa qabaachuu isaa tokkoffaarraa hanga sadarkaa lammaffaatti aanaa Qarsaa Maallimaa magaalaa Leemman keessatti akkasumas damee 36 banannee hojjechaa jirra. Kana malees manneen baaburaatii fi waan nutti kenname qabeenya mootummaa kan ta'e gamoo fi mooraa idileedhaan irratti hojjechaa turre seeraa fi sirnaan qulqullina isaa eegnee hojjechiisaa jirra. Marii nagaa biyyoolessaatti irrattis akka jaarmiyaa dargaggeewwan Oromootitti tokkoon keenyarree hin gaafatamne. Kanaanis wal qabate hirmaannaa keenyaaf akka balbala bantan akka gaafii keenya nurraa fudhattanii deebii nuuf laattan waamicha keenya isiniif dhiyeessuu barbaanna. Galatoomaa ulfaadhaa waan nu dhageessaniif jabaadhaa.